Video kana waliin ilaalu video kana gaafa hawwitu hawwiin sun immoo gaafa si milkaa'u abjuu sitti fakkaata jechuudha. Gaafa wanti tokko sii ta'u abjuu sitti fakkaata jechuudha. Mee namoonni waa yaaddan yookaan jaalallee keessaa haa ta'u waa fedhe yaa ta'u gaafa waa tokko sinii milkaa'ee jedhu abjuu wayii isinitti fakkaata jechuudha. Kanaaf iyyuu mee video kana isinii bana warroonni hin argine warroota argitanii jirtan immoo argitaniitu warroonni hin argine immoo deemtanii ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Viidiyocha keessumaan keenya eenyu laata? Nagaa akka? Sabrii nagaa. Sabrii nagaa. Hai. Abis nagaa mana beri? Baru mana bang godinga. Sabrii, kau. Abu nagaa. Nagaa apa? Nagaa. Nagaa. Tak fatu. Hai. Oh, woi mana apa? Zair mami. Kan agak Sabrina. Hai. Surprise golam. Hai. Kamu jirta? Ya wan nagaa ka baga. Hadu kuma wo golu nitu. Ye koi. Mainin nama. Laki. Sibu mana bo mo Zair dulu. Zair. Wallahi Jimmy wallahi. Wallahi. Ya Allah. Hai. Kami. Sabri nagaa. Nagaa. Abu jirta. Jirta. Nagaa. Nagaa wallahi. Hai ya lele sibu. Abu laki. Malabas buka jira. Mana bana fakkaatu jira wallahi. Yaal galala makka akana turku jiru lalla. Lala garte? Hai. Sabri. Kami. Abu ma jirta ida. Mandra. Sibu baran khanaan diyoon targaafaan achi keessa jiru san garte. Ani fi saradda walee na keessumata kana dhufe kanatti jimaa qamoo jira wajjinaan jette. Awwaanuma namni sarkeessa wajji jimaa qamoo fuun ta'u bara. Wallahi. Maaliif? Abu ana biratti uumamni ta'e adda bariyaa Sabrina. Gara dhuguma amantu. Awwaana manu garuu hangaan torbaan tokko fidama ta'u. Wallahi nama. Leeman tabshir ay mal qabo. La garra onno garabina ka fede qabame. Abu sibo itti mataa hundi nakee kuma wanti boduu lale. Warreen kanaan dura TikTok irratti na barbaadaa turte Sabrina. Kun warraan tana ijaan harkeetiin jira gaa. Jaamu wayi manaa baay'ee. Zaira. Manaa baa miti mifi. Zaira mami. Sirriidha kun Sabrina jaba. Kan jaalate beeka gubaa jaalalaa. Biyyaan nageeyyuma hamtuun galgala. Galuus gadinchiisu garaan gaggala. Kan fiigee qabadde hulaa. Si jaaladde sabrii sirraan miidhame. Abbaa jaalalaa seenee keessa lime. Wayyaadaan na goote wayiin si himee jiru. Namarraa bahee awwaalame. Amaalaa fi biifanna boojiite. Onneetoo summii jaalalaa tittite. Illaattee onneentuu namaa dooyte. Nagargaari sabrii onaanaate. Lele. Abu wani tun garu Zaira taatee irraan tana. Wallahi ana. Zair mabshir. Kamit. Taa'umsis tole. Tole jira kamit. Saboo dhuguma maaliif? Dhugaadha kuno. Seerumaadha eegaa. Namanne. Namanne wallahi namanne. Qaba dura lafa. Hangaan torbaan lamaa sadii taa'utti. Sibo, kumni sitti illee namartiin qabu kam? Baay'ee namatti tola dhugaa. Ani tuuta karraan tana gammadeetiin jira. Laakkuma akkaan jiru. Akkuma kilippii irratti argiteeni. Haya ammaan tana daran bareeddi. Ammarra bareeddi wallahi. Ka kilippii san caalaatti. Gurbaan magaala bareedde siin faarsisu san garte. Hanga gurbuma san ta'uun olu jeetiin beektaa duraan akkana kiiloo barbar gandatti maqaa kiyyaa Sabrina naan jaani. Motora na dhufu wallahi. Hai Sabrina dhufe. Awwa Sabrina hello Sabrina. wallahi hiriyoonni isaallee itti taphachaa turanii jechuudha. Maaliif inni tiktook irraa bo'oo argitanii jirtu. Tiktook irraa sirbaa isheedha kan inni ittiin sirbu jechuudha. Uummanni kuwwanii fooloo ittiin guddifachuu fi fooloo ittiin barbaadachuuf malee jaallattee miti jedhaniiti kan isaanii qeeqaa turanii jechuudha. Hiriyoonni isaa garuu jechuudha inni dhugaan jaallatee jira. Kun akka itti gammadee jira sabrii keenya billaa. Onnee isaan cabsanii jaalallee hin qabdu taanaan jaaladhu garuu jaalallee qabdi Sabriinaanii.
interview abdii sha'oon beektu mucaa kaayee Keeniyaa jiru irratti interview taatee turte hin beektu miti. Naannoo waggaa tokko dura natti fakkaata. Waggaa tokko waggaa lama dura waan akkasiitti interview taatee turte yeroo sirba ishee dhuunfaa baastee turte. Achirratti akka jaalallee ishee gargaaree sirba kana baastu kan godhe jaalallee isheeti jechuudha. Kan waan hundaa maallaqaanii waan hundaan iyyuu kan gargaare jechuudha. Sanii fi jaalallee qabdi natti fakkaata. Inni kun immoo jaallate kaa. Garuu waliikuu danda'u, wal loluu danda'u. Yeroo baay'ee intini wajjinii deemti seenii wardaan beektu miti. Isheedhaa wajjin goddanyaadha. Ishee wajjin bakka tokko jiraatu jechuudha. Inni kun egaa kunoo isheedhaa jedhee lafa amma kana deemee Harargee lixaatii ba'ee Finfinnee ishee jedhee dhufeetu injiraan hin beektu miti. Injiraan namni tokko hin beektanii. Injiraanii jireenya nyaate jedhe. Algaa isheedhaaf jedhee qabadhe jedhee maallaqa gaallee hin qabu nama sooressallee goone hin qabdu dhugaa rabbii waan nama goone hin qabdu jechuudha jaalalli akkuma ayyuun jaallattee Sa'idoo irraa milkooftee isallee rabbi naa milkeessu akkuma ayyuun itti milkooftetti rabbiin isa milkeessu dhugaa rabbii maaliif amma kana isheedhaa xaaree dhufe bar otu lubbuu koo baasi jedhanii baasee nan kennaafi. Lubbuu kiyya isheef baasee nan kennaa jedhe. Mee viidiyoo kan biraan isinii fida viidiyoo kan biraa saalaalaa. Maluutti naafi maara kadde dhiphadde mita warqiin talaa kulle haate deeyse uumama kee dinqii rabbiin agarsiise sidaa beeynooluu yaa'idaan nageeyse ijaansii harkuudhaaf toora ija kootii. Hafuura somba kodiga onne toti ajaiba rabbiin sina jaalachiise soma yaadu malee ofna wallaalchise yommuu mambo godhaa yaanni keena dhiise galuus rafeen buluu suma yaadachiise nama nyaateen bullee yaanni na fakkeesse. Sirba kana yoo kana faana isii booda sirbaa ture jechuudha. Atis kabarii garaagaraan hojjettamti? Kabarii hojjechuun ture ammaaf immoo kabarii dhaabee sirboota. Akkuma argitanii sirba jaalalaa babbareedaa yookaanis immoo afaansaa bareedaa ta'enillee sagalee illee hin qabaa. Sirbinni sirbullee hedduu baay'ee kan namatti toludha malee kan nama nuffisiisu miti. Sagalee bareedaa qaba dhugaattu sagalee bareedaa qaba akkuma argitanii. Tokko irraas kanuma kana sirba jechuudha hedduu namatti tola. Sabiriina maal jette ree? Bar deebineefi bar. Deebii osoo hin deebisiniif irraa maannoo cufamee jechuudha. Deebii deebisiif. Yoon qabda ta'e qabaa jedhiin. Otoo qabattee maqaa labati keewwattee deemti. Waan qabdu natti hin fakkaatu gaa duraan jaalallee qaba jettee himtee jirti waan ta'eef amma immoo qabaachuu dhiisuu dandeessi. Tole jedhiif maaloo? Wani akka jette akkamsii ta'ee jira. Jennaa homaan jedhu jette. Yaa rabbii kiyyaa. Tole gochisiisiif du'aa godhaafi dhugaa maaloo anaa nyaatu isheedha. Bar lubbuu kiyya baasa. Nafsee kiyya baasee sabriidhaan naaf kenni jennaan nan kennaafi jedhe bar itti yaafatee itti qoratee dhufe natti fakkaata. Jaarsa qabdii hin qabdu iyyaafannaadhaan ba'ee dhufe malee otoon iyyaafatin immaa hin dhufne waaquba qaba. Waaquba qabaannaan deemee dhufe jechuudha. Sabriinaan akkuma beektanii Adaamaa jiraatti wardaa wajjinii Adaamaa dhiqi Finfinneen jirtu isheen. Adaamaa jiraatu waan ta'eef Adaamaa dhiqi shilloo hidhuma. Akkas gaayoona tola jettii fi tola hin jettuuf meen laallaga. Tokko irratti dabarsuun isaanii hinaafu. Yoo isaan tokko irra seenan illee nan waraaba jechuudha waan isaan jedhanii. Interviin kun kan ta'e kaleessadha. Kan viidiyoon kun gadhiifame kaleessa galgalaadha. Amma ammaatti nama 20 bichaatti ilaale silaa miliyoona meeqaan ilaalamuu qaba jechuudha. Viidiyoon akkas nama kofalchiisu. Viidiyoo jaalalaatu waan ta'eef mudannoo jaalalaa kana namoonni qabaatan jiraachuu ni danda'u waan ta'eef silaa ilaalamuu qabu ture. Sirriitti ilaalamuu qaba ture garuu badaan ilaalanii. Akkasii kaa hordoftoota keenya akkuma ayyuun milkoofte innillee amilkaa'u du'aa godhaafi. Wallaahi amilkaa'u du'aa godhaafi haafuudhu maaloo. Wayne Sabriina gaa rabbi garaa alaaffisu. Akkasii kabajamtoota keenya warreen daawwattanii laayikii sabskiraayib godhaa hedduu tokko galatooma warri gootanii jirtan immoo salaamata waan daganne salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.